Yuutuubii hiriyaa keenyaa tokko akkamitti yuutuubii keenya jalatti hidhuu dandeenya? Barnoota keenya guyyaa har'aatti amma harka fuunee nageenyi badhaadhaa akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota naardoftu bakkaaf iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'a kana barnoota baay'ee isinitti tolu baay'ee isin gammachiisu kan ittiin ol gargaartan barumsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barnoota kana keessatti namoonni chaanaalii guddaa qabdan chaanaalii keessan xiqqaa guddifachuudhaaf yookaas immoo akkasuma chaanaalota hiriyaa keessanii chaanaalii keessan irratti hidhuudhaan chaanaalii nama tokko guddisuudhaaf ga'ee keessan akka taphattan isiniin jedha. Gamanumaanii hiriyoota keessaniif chaanaalii keessan walirratti hidhuudhaan waliif guddisaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana akkaataa kamiitiin yuutuubii nama tokko yuutuubii keenya irratti hiine yuutuubii nama sana akka guddatuuf akkamitti akka gochuu dandeenyu walii wajjin baranna. Maarree egaa gara chaanaalii naardostuuf yeroo jalqabaatiif kan dhuftan baga nagaan dhuftan jecha. Chaanaalii kanarraa wanta baay'ee barattuun isiniin jedha. Kanaafiyyuu sabiskiraayib gochuudhaan sheer laayik gochuudhaan barnoota yuutuubii keenya jalatti argaman hundumaa daawwachuudhaan hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan nu hordofuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa amma kallattumaan gara barnoota keenyaa deemna. Egaa jalqaba gara kiroomii keenyaa deemna. Kiroomii keenya keessa erga deemnee booda kunoo haala kanaatiin saayin in kan jedhu nuuf fida kiroomii keenya keessatti karaa sana yoo deemne gaariidha. Erga saayin inii keessa xunnee booda yuutuub istiidiyoo keenya keessa seennee walii wajjin sirreessina. Yuutuub istiidiyoo keessaan karaa kiroomii jechuudha. Karaa kiroomii gaafa seennu achiin kan nuuf salphatu waan ta'eef jechuudha. Kiroomii keenya immoo akkaataa itti seenuudhaan gadda viidiyoo tokko irratti isin agarsiiseen ture waan ta'eef namoonni gaafa kiroomii keessan keessa seentan gara biraatti isin geessu akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiiseen ture. Ergasii kunoo bakka kana dhufneetu akkaawuntii nama barbaanne tokko kan akkaawuntii keenya irratti hidhuu kan dandeenyu jechuudha. Kanarratti okee jennee seennaa jechuudha. Akkuma agartan kunoo harka bitaa irratti kan argamu siitingiiwwan baay'eetu jiru. Achi keessaa siitingii nuti itti fayyadamne guyyaa har'aa kana ittiin chaanaalii namaaf hidhuu dandeenyu isa kana waan ta'eef al tokkoof okee jenne kastomaayizeeshin jechuudha. Okay, kunoo naaf banee jira. Ergasii booda xiqqoo zoom godheen isinitti agarsiisa. Kunoo bakka kanatti wantoota baay'ee sirreeffachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf laayyoot biraandingii beesik infoo kun siitingii mataa isaanii danda'anidha. Achi keessaa isuma jalqabarra jiru kana irratti okee jenneetu bakka kanatti isinitti argama. Addi seekshin kan jettu kanarratti okee jennee seenna jechuudha. Addi seekshin kanarratti erga okee jennee haala kanaan nuu fida. Erga haala kanaan nuu fidee booda maal goona? Dhumarra dhufneetu fiicherd chaanaalsi kan jettu kanarratti okee jennaa jechuudha. Kanarratti okee jennee keessa seenna. Egaa akkuma agartan kun haala kanaan isinii fida. Nuti kan jalqaba irratti barreessinu lammaffaarra kan jiru kanarratti barreessina jechuudha. Ani chaanaal on yuutuub kan jedhu kanarratti al tokkoof okee jenna. Fakkeenyaaf namni chaanaalii koo jalatti hidhuu barbaade fakkeenyaaf mee fiqaadee yuutuubiin sarchi godha.
Ishi. Ishi. Fiqaadee suura naan finne. Ishi suuratti jirti haa ta'u mee kan nama biraan seenee ilaalan mallee. Almaas Salaalee. Soddomii lama. Kunoo haala kanaatiin gaafan barreessuu naa dhufee jira. Ergasii booda okeedhaan xiqqoo as bute saanduqa kana keessatti okeen jedha. Ergasiin booda jala kanaa xiqqoo ishee ofitti butee dan kan jettu jirti kunoo asii. Mallattoo danii kana ni argitu dan godhaa jechuudha. Okay. Amma naa hidhamee jira. Tokko hidheera. Lammaffaa ammas add sekshinii kana tuqeen bakkuma ammaa kana tuqee amma immoo mee fiqaadee kun naa dhuftee jirti isheenis saanduqa sana keessatti irraa itti ergan godheen booda asitti illee gararraa kanatti illee fiqaadee jedheen barreessa fiqaadee YouTube yoon liinkii kaa'illee rakkoon qabu fiqaadee YouTube jedhee jira. Ergasii booda bakka kanatti dhufee dan jechuu qofaadha jechuudha. Ergasii asitti publish kan jettu jirti kunoo kanatti jechuudha. Achi publish godheen keessaa ba'aa jechuudha. Isin barsiisuudhaaf yookaas namoota kanaa hin beekneef isitti agarsiisuudhaaf egaa wantoota kana hundumti keessan fayyadamtanii hiriyoota keessaniif namoota gargaaruu barbaadan hundumaatiif akka gargaarta isiniin jedha chaanaalii keessan jalatti gaafa chaanaalii namoota hiitanii namoonni fayyadamoo ta'uu kanaafiyyuu hiriyoota keessan haala kanaan gargaaruu ni dandeessuun jedha. Meegaa isan amma hidhe kanaa chaanaalii koo keessa seenee refresh godhee nan ilaala. Chaanaalii koo keessa seenee. Ishi. Okay. Chaanaalii koo keessa seeneera. Ergan chaanaalii koo keessa seenee kunoo akkuma agartan kunoo chaanaalii koo jalatti almaazii fi fiqaadee hidheen jira jechuudha. Yoo agartan chaanaalii koo jala namni dhufee chaanaalii koo daawwatu hundumtuu subscribe gochuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma namoota biroollee jalatti hidhuu ni danda'a. Isinillee chaanaalii hiriyoota keessanii chaanaalii keessan jalatti hidhuudhaan wal gargaaran isiniin jedha. Barnoonni har'aaf qabadhee dhufee isuma kana barnoota biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii.